سنرتي وبوليس جالي في جرا جدا كسينة ما تبني أجامي يعني راح أنا كمان بوست في بوليس جالي مكان في ديبو بوست يا رمسين جبرا أيها وقت تجينا في رمسين سبراي بترم بيجي سبراي ما يجرا كم يوم في كنا بوليس جالي لك كنا تيمان كاري سوريا تبني جرا يا رسالة أجامي Isin jawari diasporan jabatan mereka akan jabatan majlisi wajib ada isin akan badu empat nyat tamne isin akan menu di sini ni nyat tamina isin jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka funi kabajamtoota daawwattoota Aashaa Indaka jirtu. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa obboleeyyan lamaanii jechaadha. Hiriyoota obboleeyyan lamaan isa obboleeyyan lamaanii caalii balee gasgaari ijoollee dhalattu arsii godina arsii taate caalii qabannee dhufnee jira jechuudha. Caaliin akkuma argaa jirtan kana meeshaalee baay'ee akkaan bareedaa ta'e duuba kanatti argaa jirtan kanaa fi akkuma san Arabiyaan Majlisii fi meeshaalee birallee kan mana keessaa baay'ee akkaan bareedan qabannee dhufnee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe jechuun gara chaanaalii keenyaa kottaa. Warroonni maamila keenya taatanii muutu hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma san immoo viidiyoo laayikiin akka nama biraa goof nu fayyada waan ta'eef viidiyoo jalqaba irratti laayik gochuu qabdan jechuudha. Yoo xiqqaatee viidiyoo har'aa kana keessatti astirshii laayik maaraq allabbat namni kuma kudhanii laayik gochuu qaba jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kana isin affeeruudhaan Aashaan gatii meeshaalee kana isinitti himti jechuudha. Akkuma viidiyoo keessatti argaa jirtan kana maatiin dhufee asiin meeshaa fe'atuudhaaf as dhufanii jiru. Gammachuun guddaan itti dhagahame dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee galee waanuma saaloonii keenya keessa jiru jechuun nutti fakkaata jechuudha. Yaada nuuf kennaa jiran jechuudha. Akkuma san makiinallee dhufee fe'isaaf dhaabannee jira jechuudha. Kanaaf ammaan ani baay'ee haasaa isinitti hin baay'isu meeshaa kana ija keessanii ilaalaa itti boharaa. Ofillee immoo mana keessaniifillee talabachaa akka talabattan isiniin jedha. Warroonni lakkoofsa bilbilaa kennaa barbaadan duwwaa 9 77 69 66 50 jechuudhaan lakkoofsa gara WhatsApp Telegramii akkuma san immoo chaanaalii keenyaatiin dhuftanii lakkoofsa keenya argachuu dandeettanii. Haga dhumaatti akka nu wajjin turtan affeerraa kenna. Nagaatti Aashaan isin hojii turti. Hayyee daawwattoota keenya share like subscribe gochuun irraanfatina kaameraa yoo xiraatiin qabatin dhiifama isiniin jecha meeshaa obboleettiin caalii agarmaatti ilaaluudhaan warri bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa isinitti himnee jirra. Imo WhatsApp Telegramii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Hagaruma viidiyoo keenyaan wajjin tura meeshaa kana tokko tokkoon gatii isaa isinitti himnee jechuudha daawwattoota keenya. Ammaan kallattimaan gatii isaa isin beeksifna. Hayyee daawwattoota keenya meeshaa kana gatii isaa isin beeksisuun duratti obboleessi caalii jira jetta akka seenee maal tokko dhagahame yaada. Kalau cuma post boleh sekali, maka yang beribu post ya dan bisa digambar. Ayah dah waktu tadi nak biar like subscribe turun di sini sudah. Baik jangan macam mungkin. Kalau boleh sekali like kalau timbang garis studio terus ya di sana kita aja. Ciao. Apa tu kena pada kena isinin jedha isin jawari diasporan jajjabaadhaa meeshaa akkana jabaa majlisii hojjechiifadhaa isinin jedha akka badoo wambaatti nyaatamne isinin jedha akka wannoon isin nyaanne nyaatamina isinin jedha jabaadhaa meeshaan kun maashaallah jedhama kunoo argaa jirtanii waan ta'eef meeshaan kun meeshaa maashaallah meeshaa baay'ee guddaa waan ta'eef hojjechiifadhaa isinin jedha. Hayyee daawwattoota keenya obboleessi caalii haala kanaan yaada isaa nuuf kennee jira. Guddaa galatoom jennaan hayyee daawwattoota keenya akkuma isin jedhee meeshaa akkana baaldii kanaa meeshaa xiraatii gooftaadha bakka barbaadan isin geessanii daawwattoota keenya amma kallattiimaan takka takka meeshaa isaa meeshaa kana gatii isaa hima. Duraan dursee Arabiyaan Majlisii qabanii kan jiran kana Arabiyaan Majlisii kuni kaarii sagalee akkaataa teessuma mana isaaniitti argatame inni kuni fireemii gubbaa bicharraa qaba jechuudha. Daawwattoota keenya inni obboleettis immoo fireemii gubbaan jalaa qaba jechuudha. Fireemii gubbaan jalaa qabaachuun isaa garaagarummaa qaba. Gatiin isaallee akkasuma garaagarummaa kaaren takka qarshii kun kudha afurii dhibba shan daawwattoota keenya inni kun fireemii gubbaa bicharraa qaba. Wanni dheeraa abbaatti akkasii soddoma. Kana fakkaata.
sinin jira inni kun kaaree sagal sinin jedhee jira kaareen sagalii meeqa warra jettan kun karagaa haala kanaan hojjechiisuu dandeettanii yoo barbaadan immoo eelii bicha hojjechiisuu dandeettanii inni akkaataa teessuma mana keessanii murteessa jechuudha. Wantoota kennaa xarapheeza garaachaa kan ammootu majlisin tokko kaaree 12 yoo ta'e nasa wajji baatee jechuudha. Kaaree 12 gadi yoo ta'e garuu kibiyyaan hojjetamti. Isiin tun addatti kaaree 12 gadi warra ta'e inni tun addatti xarapheezaan garaachaa tuni qarshii 6,000. Wantoota kennaa kan fakkaataa kallattii meeshaa itti dhaanu jechuudha. Wantoota kennaa meeshaan itti dhaanu akkuma argitan kana maggaaraja haala kanaan fannifnee tokko tokko beeksisnee maggaaraja akkana kana qabu qabannee jechuudha. Wantoota kennaa tokko fannifnee haala kanaan agarsiisnee jirra. Maggaaraja kun iddoon isaa hin mijoofne malee maggaaraja akkam bareedudha. Wantoota kennaa kun akkuma argitan kana kana fakkaataa majlisii keessatti tokko simaa fedhee jechuudha. Wantoota kennaa kalariin kunillee kalarii kanatti dhiyaata jenneeti. Adilleen adii jechuudha jirtu dhiyaatudha. Wantoota kennaa kana fakkaataa dheerinni isaa akka dheerinni isaa sadii garaan isaa mootu sadii jechuudha. Magaalaa lamni kan inni kuni akkuma kan kana inni kun kabubbaati. Inni kun mootu gabarii jalaa jechuudha. Wantoota kennaa kana gabarii jalaa hedduu dheeraadha. Maatiin isaanii inni kun akkuma kana fakkaatudha. Wantoota kennaa gubbaarratti immoo akkuma jiran sana inni kun illee addatti geedha bareeduma hojjetamee mana keessa yoo fannifamee hedduu bareedudha. Wantoota kennaa kana fakkaata magaalaan obboleeyyan keenya lamaanii hojjetamee jiru. Wantoota kennaa kana bichaa miti hundi isaa duwwaa lafa jiru kuni akkatti inni kun tokko jechuudha. Bakka tokko fannifamaa akkuma fannifamee kanatti geedii qaba gabarii qaba kan gubbaarraan fannifamu abbaa lama qaba jechuudha. Wantoota kennaa kunillee akkuma sanii jechuudha. Wantoota kennaa akkatti tokko akkattis tokko asitti sadii jira achirra akka fannifamee wajjin magaalaa afur qaban jechuudha. Wantoota kennaa kararii hundi isaatiyyuu haaluma asirra gubbaarraan hojjetame warra hojjetachuu barbaadan isaallee magaalaa gatiin isaa akka meetira manaatti meetiri manaa guddaa yoo ta'e akkasuma gatiin dabalaa meetiri manaa xiqqaa yoo ta'e immoo akkasuma gatiin qannasadha. Wantoota kennaa inni fannifamee argitan kun qarshii 18,000 hojjetamudha. Wantoota kennaa isa guddaadha jechuudha. Wantoota kennaa ta'idhaan immoo iyyuu minxaafii lafaati jechuudha. Minxaafiin lafallee akkuma beekamu kaaree manaatiin hojjetama. Inni kun akkuma isaan kana kun isa muramuudhaaf jala dachee jira jechuudha. Iddoo achi jala hundi jala waan ta'eef meeshaa jala seenne waan ta'eef jala cabsine kennee jira kan fakkaata. Dheerinni isaa sadii meeqani? Sadii afurii. Sadii afurii. Akkatti sadii gara dhafu jechuudha. Wantoota kennaa haala sadii meetira isaa meetira takkatti qarshii 3,600 akka bal'ina mana keessaniitiin hojjetama inni. Hayyeedha wantoota kennaa meeshaa asitti xumuree gara asitti isin dabarsa jechuudha. Akkuma kana meeshaan wal fakkaataa ta'e qabanii asitti sufraa nyaataati akka buna qabanii kun akkuma argitan kana inni kun sufraa nyaataati kana fakkaata bal'inni isaa iddoo guddaadha. Kuni sufraa nyaataati jechuudha. Wantoota kennaa kun immoo sufraa bunaati. Kun kana fakkaata sufraa bunaa hagana bal'ata jechuudha. Wantoota kennaa akkasuma obboleettiillee ni qabdi jechuudha. Wantoota kennaa kun isillee kana fakkaata kalarii warqammaa jechuudha. Lamaan isaatu iyyuu majlisa isaanii walitti akka dhiyaatu warqammaa qaba jechuudha. Kana fakkaata isaan tokkochi kanaafuu xiqqoomna warratti qarshii 2,600 wantoota kennaa tasanii gadi deemee jira yoo barbaaddan akkasuma immoo tasanii olillee ni jira jechuudha. Wantoota kennaa kana fakkaata meeshaan asitti argitan isinitti hime jedhee ni yaada. Asitti immoo diizaayinii adda addaa yeroo jalqabaatti hojjetamee jira. Caaliin onlaayinii irraa buustee tiktook irraa buustee argitan haala isiin ergitee hojjannee kana qopheessanii jira. Kana fakkaata wantoota kennaa asitti masaalaa gaafatan
lama gama tokkoon sadii nuti garuu egaa achirratti minxaafii yeroo baay'ee dheeriin isaa gama tokkotti sagaleen yoo isinitti dhagamu baate dhiifama gama tokkotti 4 gama tokkotti akkaataa isin barbaadanii murama jechuudha yeroo baay'ee baay'ee fakkeenyaa fi minxaafii tokko bitachuu yoo barbaadan fakkeenya meetira 4 yoo bitachuu barbaad dheeriin isaa 4 egaa meetira tokko san bitatteen booda gimmaashatti murtee lama gochuu ni dandeessa jechuudha. Kana jechuun guutuun minxaafii tokko dheeriin isaa meetira 4 jechaadha kan isin ibsuu barbaade keessa deebi'ee jechuudha. Ayyaana wanta keenya kana fakkaata kunoo akkuma kana sitti yaallechaa jira agar meeshaa bitee karraa jalaa fireen waan qabuuf qarshii 5,000 kaariin takka daawwattoota keenya keessaa mootii bineensoo TV qabsiisillee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhiifama hojjaa Aashaan naaf qorti jechaanii jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa Aashaan meeshaalee gatii kennaa tokko isin ibsiteerti. Haa ta'uti garuu Arabiyaan Majlisii asin agartan kana gamachaa nutti Arabiyaan Majlisii biraa asitti immoo Arabiyaan Majlisii biraa kalariin isaanii kan wal fakkaatu jechaadha. Haa ta'u garuu Arabiyaan Majlisii kana lamaanuu kan wal fakkeessu keessaa inni tokko maali yoo jettan egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa guutumaan guututti Arabiyaan Majlisiin kun lamaanuu boondiidha. Haa ta'u garuu inni sun gubbarra leen fireemii qaba jalarreen fireemii qaba jechuudha akkuma argaa jirtan kana inni kun immoo kabajamtoota daawwattoota keenyaa gubbarraan fireemii qaba jalalleen fireemii qaba keessi isaa guutumaan guututti boondiidha jechaadha. Kana hubachuu yoo barbaadan asiin fakkeenyaaf gama amma Aashaan agarsiisaa jirtu kanaan jechuudha gara fireemiin irratti hin gariin gara ziippii kanaan akkuma argaa jirtan guutumaan guututti boondiidha fi lafiitii isaa bichaan fireemiin irratti galee geexii kanaan bifa kanaan haala kanaan bareedee mul'ate jechuudha. Kanaaf wanni garaagarummaa inni qabu kana isiniin jechuu barbaade akkuma argaa jirtan kana bareedumsaatti illee baay'ee garaagarummaa qaba mana keessa yoo galimmoo kana caalaa bareeda jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana bichaa miti buletiin caalii meeshaa baay'ee qabdi kana immoo gatii isaa tokkoon tokko Aashaan isin beeksifti jechaadha. Hayyee daawwattoota keenyaa Arabilisii gadi ilaalaa haala kana yoo dubbate baay'ee bareeda jedhee yaada Arabilisii immoo yeroo ammaa kana akka ofii keenya hojjennu ni beekan jechuudha daawwattoota keenyaa abbaatti kinasii kudha afuriitirraa qabnee haga kinasii isin barbaadanii ol ka'insa isaa ta'e gatii isaa ta'e jechuudha gadhaan irraa qoraarratti ni dareera jechuudha daawwattoota keenyaa as immoo tiivistaan itti jira jechuudha tiivii abbaa hiicha mr jalli teessee inni kunillee gamaa gamanatti akka meeshaa taa'an meeshaa barbaadan as keessa dhufaa fudhateetan jechuudha wanta akka mul'atu barbaadan saalonitti as keessa dhufuu dandeessanii jalaan immoo wanta barbaadan as keessa dhufuu dandeessanii masaafota hedduu qaba balbala lama qaba jechuudha gamaa gamanaan kana fakkaata tiivistaanniin kuni nu biratti baratamaa jechuudha yeroo hedduu namoota hedduu bitatan jechuudha daawwattoota keenyaa yeroo ammaa kanatti qarshii 29 istaandiin kun isii akka hojjetame garuu biitiin salpheetni asitti immoo dolaaba qabdi jechuudha guutuutii qabdi kun akkuma argitan kana iddoon kun iddoo kan isaan isaanii iddoon kun immoo akkuma baratame uffata jecha kana fakkaata meeshaan obboleeyyan tinna lamaan caalii fi obboleettii maqaan gurguddiifama qabannee dhufne kana fakkaata haga dhuma viidiyoo kennan wajjin turuudhaaf guddaa isin galateeffanna haga viidiyoo biraati walitti deebinutti ammaan xumurree jirra assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Aashaan salaam isiniin jettee jirti jechuudha akkuma argaa jirtan kana kun namni hedduu itti gammadee majlisii kana suuraa kaafataa jira isinillee akka itti gammadanii meeshaa kana itti aansitanii xalabattan abdii guddaa qaba isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanatti aansuudhaan nuti wanni isinii hubachiisuu barbaadnu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanaan dura akkuma isin beekamu bu'aacee adda addaa keessa dabruudhaan majlisii isinii dhiyeessaa turre yeroo ammaa kana garuu bifa haala isin bareedaa ijji keessan duratti mul'atu kanaan ofii keenyaa oomishnee mana keenyatti oomishnee boondii ofii keenyaa dhiyeessiniif Afrikaa irraa galchuudhaan bifa kanaan isinii dhiyeessuu keenyaaf gammachuu guddatu nutti dhaga'ama jechuudhaan isinii ibsuu barbaada itti aansuudhaan lakkoofsa bilbilaa keenya yoo barbaadan fuula chaanaalii iskiriinii keenyatti irratti argattanii ammaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.